Please videotana hagun badda wadda arrantana gammachuu Abrahaamillee Rabbi nagahaan baara baasee jira. Anillee migooti argatee jira. Anillee deemuudhaaf deema. Jara keenya videotana hagun badda wadda like godhaa videotana like godhaa share godhaa wal biraan gaadhaa. Alhamdulillah anillee migooti argatee jira. Oromoodha tan Jordan keessa jirtan bilbila kiyya ajjira siin kaatiin jiraati profaayilii jira. Nati bishaan sinjaa urgoitti jira qaatu keessatti rakkachaa jira. Talabaan eegee keessatti rakkachaa jirti. Achi baasuudhaaf Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya achama harka fuunee akkam jettan hasaniin fayyaadha Ramadaan irraa jajjabaa jirra gaantilleen alhamdulillah ageenye warra gaa Ramadaan kana irraa milkaa'ee amata hedduu itti deebi'u Rabbi nu haa godhu. Jara keenya du'aa nu godhaadha. Boota kana maaliif baddee yootanillee viidiyoollee isiniif maroo dhiisee wanni viidiyoo dhaabe viidiyoo uumsanii jechuudha. Akkuma viidiyoo mareetti jechuudha. Natti deebitee jechuudha. Waan dalagu waan takka waan itti godhu waan takka viidiyoo maree galakkisan viidiyoo waan hawaasni guutuun addunyaan guutuun gartuu jecha waan jechuun waan duraan ni godhattee jechuun yoo waan akkanaatiin godhattee miidiyaa gubbartuu ol baatee dubbatte wanni sun seera kaabattee jechuudha. Seera keenya tanaaf jechuudha hedduun hagaan waan akka haala mijeeffadhee jechuudha. Akkasitti biqiloota kanas illee bootti dubbadhuu jechuun kalaas viidiyoo maruu dhiisee akkasumatti ijoollee hanteewoo argattanii warri attan ijoollee takka argee takka hin garree jira keenya. Tanaaf tokkittiisan illee barbaaduma jirra. Kalaas ishuma awwaalee ani biraa fuudhan jiru. Duraan fuudhee duraan karaa biyyaa argitee yookaan dallaalatti kanneenii dallaalatu karaa biyyaa galchuudhaatiin ittiin jira. Ja'anii fa'aa namni natti himaa ture sun hunda fayyibaa ashii awwaalee asuma keessaa argee jechuudha. Namni anabaas illee arabaa Oromooti je please video tana akka dhumat daawwadhaa. Video tana share godhaa like godhaa wal biraan gaadhaa. Du'a anaa godhaa siinjaati. Video argitan jiru jennu tammaa keessee haasofana. Takka naati jira keenya du'a keessanii barbaada. Du'a naaf godhaadhaa. Ka warra Ramadaan illee gaa waqtii qorraachi dhoonna jirra gaa. Amma kudha jaffaa jammarree wallaahi hin dhaabbatu. Torbaanuma lamaa hafee waragaa baay'atana waan Ramadaan hin qabu milkii Ramadaan hin qabu hundaa'u irraa milkaa'ee akkasitti amata hedduu marraa hedduu itti buusan Rabbiin haa godhu. Jara keenya du'aa keessanii barbaadatu du'aa mateessan godhaa du'aa keessanii godhaa dhaabbadhaadha. Akkasumatti egaa namoonni baay'ee keessan maaliif ibitii hantee waan iddura waan godhuudhaaf deemtu takka maaliif iddura viidiyoo waraabdee wanni goota anaan turtan wanni sun dhugaadha. Jara keenya iddura viidiyoo waraabanii waan godhu waan takka iddura ballaquun ifumaa balleessuudha waan san ifira balleessuudha. Takka naati isin jaati oomishan ammoo qabamtee jettee qabnee bakka takkatti qabnee achi keenya viidiyoolee irraa marruu jeetiin kalaas akkasitti dhiisee jira keenya. Viidiyoolee irraa marruu jeetiin dhiisee Ramadaana akka Ramadaana kana namallee arrabsuun waa hedduu dalaguun dhoogudha gaa'ee Ramadaanni nama jalaa bada. Tanaaf kalaas nagaan taa'ee haala kiyya mijeeffataa jiraati. Jara keenya please du'aa godhaa. Akkasumatti irraan kana gammachuu takkaan dhagahamaa jira gammachuu guddoodha. Saahiba keenya obboleessa keenya Abrahaam jechuudha. Godochaan karaa biyyaa jechuudha. Dooniin keetii jirti. Please isaaf illee du'aa godhaa fi hin jaati. Rabbi nagaan deeyyasatti isa haa galchuu. Jaadhaa du'aa godhaa fi gaa naaf illee akkasitti Rabbi nagaan karaa biyyateetii Rabbi si haa galchuu jaadhaa. Du'aa naaf illee godhaadhaan hin jaa. Jara keenya wallaahi hedduu takka wallaahi yaada addaa waa meeqa yaada jira gaa'ii yaada kanallee rabbiin sirra haa guutuu jaadhaanii hundi keessanuu warreen asin dawwaasaa argan namoonni
namoota dila kana keessaa namni tokko hin dhabamu jechuudha. Du'aan isaa eegamtuu fi asumaan du'aan guddaadha isin jaati. Isinillee rabbiin ani jaateessan isiniif bakkaan isin gahu. Ammaan tana taa'eetumaan khalaas niyyoo kana qabeetumaan manuma taa'u jira. Jallee barbaadellee isin jira. Waan akka haala mijeeffachuu jiraati. Ot baba ni jalleen gaa tanaa kan argeetiin jira. Akka itti argallee bakka kanatti argee fiidiyoo takka isin numa maree fiidiyoo sanillee isinii danaa fiidiyoo sanillee isinii gallaqqisuu hin dandeenye jechuudha. Fiidiyoon san miidiyoo silkii formaa godhee jechuudha. Fiidiyoo hedduu kan waraaban bakka inni akkatti ishii fuudheefi bakka irraa ishii fuudheefi hundaa'u fiidiyoo maree gadalla bisaa jee anwaataa jiru miidiyoo silkii fuutee ki formaa goote kanaafuu bakka ishiin itti guddisanii fi akka ishiin itti mul'atte wallaahi gochisu hamlee sarara daleedii silaa fiidiyoo kan gartanii ajaa'iba gootanii akkasitti gaa fiidiyoon sunis khalaas haqamtee jechuudha. Kanaafuu fiidiyoo sanillee isiniif gadi lakkisanii ammaan tana taa'ee fiidiyoo gaa alhamdulillahi na mul'attee jee fiidiyoo isiniif waraabu jira. Ammoo mucaa xiqqaanis ishii awwaalee bakka itti awwaaltellee baasuu jettee sunfaan gaa jara keenya mucaan daa'imaati. Mee asumaanuu hundi keessanuu fiidiyoo biyya kana akka uummata godhaadhaa sheer godhaadhaa wal biraan gaadha. Du'aayii na biraan isin jaa. Akkasumatti gaa warreen biyya Joordaan keessa jirtan ijoolleen Oromoodhaa tan Joordaan keessa jirtan bilbila kiyya ajjala isin kaatiin jiraati porfaayilii jira na dubbisaan isin jaa urgoitti jalaqaatu keessatti rakkachaa jira. Xalabaan eegee keessatti rakkachaa jirti. Achi baasuudhaa fi ijoolleen Joordaan jirtan na dubbisaan isin jaati eeggattallee bilbila kiyya isin mul'iseen ture waan san deebiin kaasee egaa urgoitti jalaqaa hedduu aramni itti horisaa jira. Kanaaf jecha jara keenya filiis warreen biyya kan keessa jirtan na dubbisa karaa wasaappi kiyya lakkoofsa kiyya yuutuuba kiyya hunda jalaabni jira profaayila jala akkasitti na dubbisaadhaa miyyoo hedduu aramni horisee khalaas roroo adda keessattii fi jara keenya filiis du'aayii godhaaf isin jaa. Nufillee naafillee du'aayii guddaadha. Akkasumatti gaa Abiraam saniifillee du'aayii guddaaf isin jaati. Gaa wallaahi nallee rabbi nagaan bifa keessa naa baasu yaadamaadhaa fi ifaa guutuu jaadha. Du'aayii na guddaadha. Please viidiyoo kana haga uummata wadhaa arraan tana gammachuu Abiraamillee rabbi nagaan baara baasee jira. Anillee miidiyoo biyya argadheetiin jira. Anillee deemuudhaaf hin deema. Jara keenya fiidiyoo kana haga uummata wadhaa laayik godhaa fiidiyoo kana laayik godhaa share godhaa wal biraan gaadhaa. Alhamdulillah anillee miidiyoo biyya argadheetiin jira. Tanaaf jecha anillee ammaan tana hara biyyaa galuudhaa fi Abiraamillee nagaan galee jira. Jara keenya du'aa nuuf godhaadha. Fiidiyoo kana haga uummata wadhaa alhamdulillah rabbil aalamiin gaa warra gaa ramadaana haallee amata hedduutti deebi'u isin haa godhu isin jaati. Jara keenya Oromooti jaa bakka inni gitarraa tana fakkaatti gaamee wanneen irra ga'e hundaa'u gaa fiidiyoo isinii mara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.